Yo yaa nagaa keessanii an nagaa kooti viidiyoo irraatiin deebi'ee dhufeetan jira ibsaa. Har'as immoo akkaataa ittiin bilbila keessan qofaan tiishertii hojjetachuu dandeessan isinitti agarsiisan gadhuma viidiyoo keenyatti nu duukaa bu'aa isiniin jenna. San dura garuu warroonni YouTube channel keenya faaraa taatan subscribe gochuu mallattoo bukkeetti dhuftu mallattoo bilbilaati kun ol kan jedhurra kaawwachuun yeroo hunda viidiyoon keenya saffisan akka isin qaqqabu eenyuma dursee taasifadhaa isiniin jenna. Gamanummaan viidiyoo keenya like tuqa obboloota keessaniif share godhaa isiniin jenna. Kallattiin gara viidiyoo keenya irratti. Appii kana isin barbaachisa. Appiin kunis kan master jedhamti. Appii kana immoo odoo barbaadan irraa buufachuu ni dandeessu. Ni lixxu. Yeroo jalqabaatiif keessa yeroo lixxaan kun akkanatti qabatee yookaan bifa kana qabatee isiniif dhiyaataa jechuudha. Waan isin rakkisu haganaallee waan isin rakkisu hin qabu. Warroonni YouTube fayyadamtan baay'een keessan kanaan edit gootu yookaan immoo software kanaan edit gootu jechuudha. Amma kun akkanatti qabatee yookaan fuula kan qabatee yeroo isin mallattoo kanarra ni tuqxu si'a tokko. Erga tuqxanii as keessaa 9.16 ni filattu. Erga filattanii kun as keessaas background kan jettu kanarra ni filattu. Erga kanatti gurraachessee isinii fide layer kan jedhu kanarra ni filattu. Media kan jedhu kanarra ni filattu. Ammas as download kan jedhu keessa ni galtu. Kunoo tiishertii nan argadhaa jedhu kan akkamitti argattu isin rakkisu Google irra dhaxxanii T-shirt PNG jettanii search gootu isiniif fida gadi qabdanii download godhattu. Ammanumaa jechuudha waan isin rakkisu waan haganaa isin kun qabu ofitti ni guddifattu. Guddifattanii akka kanatti ammas layer kan jedhu kanarra ni dhuftu. Isin media mallattoo YouTube yookaan immoo kan Facebook keessanii bilbila keessan qabdanii screenshot ittiin ni gootu. Erga screenshot gootanii irra ni galtu. Amma fakkeenyaaf kan fuula Facebook gootiin haa ta'u kunoo akka kanatti erga wannoo ta'ee nan xinneessaa. Kun akkamitti ta'ee kunoo ishii kanarra ni tuqxu si'a tokkoof inna sana isiniif guddata yookaan akkatti qabatee isiniif dhiyaata. Kanarra nu tuqxu. Kana immoo wannoo jechuuf ol deemtu cropping kan jedhu kana keessa xinnoo ishii gadi jettanii gurraacha ishii ni balleessitu irra. Kunoo erga balleessitanii as dhuftanii inumarra tuqxu. Isumarra tuqxanii gadi deemtu. Building kan jedhu kana erga argattanii multiply kan jedhu kanarra ni tuqxu si'a tokkoof. Kana caala tiishertiin keessan itti isiniif qabataa jechuudha. Kunoo achiin kanarra ni tuqxu. Mallattoo kana erga tuqxanii kunoo capture and save kan jedhu kanarra ni tuqxu. Erga tuqxanii dhaxxanii gaalarii keessan keessaa ni ilaaltu. Gaalarii keessan keessatti save isiniif ta'a jechuudha. Kunoo bifa ajaa'iba ta'eetiin seenaaf ta'ee jira jechuudha. Kunoo mallattoo tiishertii akkanattiin hojjetachuun kan namootaan jaaladhullee kan YouTube channel wantoota garaagaraa hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Kana malees immoo karaa biraas hojjechuu ni dandeessu. Inni immoo Pixart jedhamu kanaan hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Sammoo akkamitti akka hojjettan isinitti agarsiisa. Sas inni kunis karaa salphaa ta'een hojjechuu ni dandeessu. Karaa lachuun kunoo kan dura hojjedheedha. Kun duubatti deebiin isinitti agarsiisa. Tiishertiiwwan kana Google irra search yoo gootan bifa salphaa ta'een ni argattu. Hagasitti daawwachaa jirtu taanaan viidiyoon kun akka isinitti tole shakkii hin qabu. Like tuqaan isiniin jedhama. Like yoo tuqxan kanaaf waan guddaadha jechuudha. Oromoon hundi keessan irratti hirmaattanii erga viidiyoo kana ilaaltanii si'a tokko viidiyoo kana like tuqaan isiniin jedhama. Ergasii kunoo erga akkatti tuqxanii kunoo asii ni argattu. Kunoo asii akkatti erga argattanii tiishertii isaa kunoo add photo kan jedhu jala kanarra ni argattu. Kunoo add photo kan jedhu erga isarra tuqee kunoo
akka turee naa fidaa oolan deema screenshot isaan godhe nan barbaadadha jechuudha yookaan immoo kunoo screenshot san suura kaafadhe mallattoo profaayilii Facebook jechuudha serganto crop kan jedhu kana kan tuqa kan isa dura cropping jedha kan isa kana crop jedha baay'ee waliin gatu erga irratti tuqxanii ofitti buttu ishee kana irratti tuqxaniitu ofitti buttu erga sinii ta'ee ofitti buttanii akkatti nama immoo mul'ata sararri isaa sin ta'u amma garuu achi siqee build kan jedhu kana multiply kan jedhu kana irra ergan tuqe sirriitti itti naaf galaa jechuudha amma fakkiin achillee harki seenuu sirriitti agarsiisa ilaala akka fe'eetti itti galchachuu nan danda'a jechuudha ilaala garuu multiply kan jedhu kana ilaala fakkiin akkamitti akka hin taane multiply kanarra normal kan jedhu irra naan hin ta'u jechuudha ilaala hin ta'u multiply kan jedhu kanarra garuu naan ilaala akkatti itti naaf seenu seeraan naaf ta'a jechuudha kunoo seefan godhadha gara kanarra t-shirtii gootota barbaadanillee kanneen feetanillee hojjetachuu ni dandeessu bifa salphaa ta'ee bilbila keessaniin kunoo seef kanan godhe amma karaa lamaan hojjetachuu ni dandeessu viidiyoon irraa akka isinitti tole abdii guddaan qaba hanga dhumaatti waan hojjettu taataniif guddaa naaf galatoomaa isiniin jenna viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti naganaaf ta'a. Elame wawae obahin argane Mimang koropis danggan sambe kamne Lafi amilade kale nakir kirte